Ashama arga fuuni hordoftoota fi kabajamtoota chaanaalii kan jala jirtan baga jiraatan baga viidiyoo haadhaan walitti deebinee haadha bifa haaraadhaan dhufee viidiyoon kollee baay'ee akka bareedu shakkiin qabu asumaan eebbisaa. Inna haadha wanni qabadhe dhufee wanta yeroo ammaa kana miidiyaarra adeemaa jiru. Jechuudha waan kana waan sirriitti godherraa haasa'uu barbaadeemti gaas garuuyyuu namni keenya tokko doomaadha kuni cufaadha. Akka isaanitti yaadan hin beekani. Inna nama keenya akkana yaadan kanaaf yeroo tokko deebisuuf hin gaariidha jedheeti malee ani wantoota kanaatiif deebiyuun kennu waan akkanarrayyuu haasa'uun barbaadu an chaanalii kan korreetti. Garuuyyuu sammuuna kana waa'ee tiiktookii, waa'ee shamarran biyya arabaa, waa'ee minaamina kana hin qabate jechuudha. Yeroo baay'ee shamarran viidiyoo waraabdu bultiidhaaf hin taatu. Shamarran viidiyoo waraabdu bultiidhaaf hin taatu. Shamarran tiiktookii qabdu bultiidhaaf hin taatu. Namni sirriitti yaadu. Qoy namni shamarran viidiyoo waraabdu fuudhee bultiidhaaf ta'uu diddee hiiktee jirta mokkortee yaalteera zimzeteetuma nama badheedhaan madaaluun maal faayidaa qaba. Inna wanta kana akka badeerraa haasa'uun barbaadu iyyuu garuu akkuma isin jedhe yeroo tokko nama keenyaaf deebisuun gaariidha. Yoo namni callisee beekan nama waan beekne gowwaa nama si'a namni keenya jechuudha. Garuuyyuu callisuutu fiise namni tokko jechuudha. Ana dhuunfattoo jedhama yaadoon kiraan deebii akkasiin deebisu garuu walumaa galatti shamarran viidiyoo waraabdu akkas taate shamarran tiiktookii waraabannaa taachuun nama fagoodha hin madaalina. Har'a ani koo guyyaa guutuu hojjechaa oole daqiiqaa muraasa keessatti kan viidiyoo waraabu kana bakka namuu hojii hin qabne namuu kaayyoo hin qabne namuu bakka wanti nama seetan garuu nuti nama kaayyoo qabnu nama guyyaa guutuu akka dafqatiin godhaa oole boqonnaa qabnu qofatti viidiyoo waraabnu namuu firii hojiin hojjennu bakka guyyaa guutuu taa'u ol sinitti fakkaata. Yeroo baay'ee namni shamarran biyya arabaa tuffata akkasumas shamarran biyya arabaa bultiidhaaf hin taatu shamarran viidiyoo waraabdu bultiidhaaf hin taatu nama akkamii akka ta'e beektan nama sa'a 24 taa'ee osoo hojii takkan hojjetiin birri shamarranii nyaatu. Bakka nama akkasiiti namni dafqee fidu akka keenyatti jechuudha. Dhiirri akka keenyatti hojjetee dafqee fidu kabajaa inni shamarran biyya arabaa jirtuuf qabu hedduudha. Sababni isaa hojjetee dafqee haala ishiin itti bultu akka ishiin itti hojjettee bultu waan beekuuf ofii innillee dafqee fida waan ta'eef jechuudha gansaaf. Garuuyyuu dhiironni bakka zim jedhanii tumachiisanii sa'a 24 mana ijaazaa keessumaafuu dhiira suudii fi garagaraati kan yeroo baay'ee koomentiitti shamarran qeequ kan shamarran arrabsu kan shamarran viidiyoo waraabdu bultiidhaaf hin taatu naannoo jedhu dhiirota warra suudii jiranidha. Maalidhaa isaan kun bakka zim jedhaniituma taa'aa oolanii sa'a 24 taa'aniituma birri shamarranii nuti tokko 4-5 jana birri shamarraniitiin jiraachaa shamarran biyya arabaa akkasii miti shamarran biyya namni dafqee fidu jechuudha. Namni hojjetee dafqee bulu shamarran biyya arabaallee akkatti dafqitee hojjettee bultu waan beekaniif kabajaa guddaa qabaniif jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadeen walumaa galatti namni tokko nama tokko badheedhaan madaaluuf faayidaa hin qabu. An har'a warqiin miidiyaa irratti yoo maraatte isheen bakka akkanuma maraattuudha jireenyaaf hin taatu jechuu miti. An sireesidha jireenya konkolaataa nama kaayyoo qabudha. Nama hojjetatee waan hojjetu mootu sirriitti seefii godhuudhaan jechuudha. Yaani nama sun akka fagoodhaan ilaaltan kana ta'uu dhiisuu hin danda'an. Jireenya koo keessatti baay'ee sirees ta'uu hin danda'a. Inna anaaf suuraa fi viidiyoodhaan nama daaltanii waan argitan yoo haasoftan ana waa'ee kan koo nama hin galchu waa'ee kan koo warqii fi warqii qofa beekaya. Garuu yeroo walitti qabdanii shamarran biyya arabaa minaamina jettan baay'een aara. Maybe ana natti tola akka jechuun boqonnaan hin qaba mana firiidhaan manni ani keessa jiraadhu namoota gaariidha. Akka maatii kan kootitti na ilaalanii akka barbaade iyyee viidiyoo hojjete akka barbaade ta'a mana keessa mana kutaa kee keessa. Garuu ijoollee sa'a 24 hojjettu even misaa nyaachuudhaaf sa'aatii hin qabne faatu jira. Kana walitti nu qabdanii shamarran biyya arabaa akkas taate gaafa jettu ijoollee santu galaana nyaatan namuma hanga keenya baay'ee waan takka miidiyaa irratti hin taphanne jechuudha. Yaa kanaaf shamarran biyya ormaa akka biyya arabaa haala ishiin itti hojjettu akka ishiin itti bultu ishee fi rabbi qofa beeka. Amma fakkeenyaaf ana yoo akkatti ilaaltan miidiyaa irratti namni hojjennu isinitti fakkaadhaan guyyaa guutuu godhe jechuudha dafqa kan koo. Innaa yeroo boqonnaa kiyyaa mootu fataa jira. Sababni isaa ani uumama koo irratti hojiin kiyya hojii akkanaati ani baay'ee dadhabaa oolee maalii jedhee of hin cinqu. Maaliif namni si jammar dirqama dadhabuu qabda. Jireenya hiikaa qabu jiraachuudhaaf dirqama har'a dadhabuu qaba. Kana sirriitti hin beeka. Sababa kanaaf har'a dadhabe jedhee ani of dhibbisuu hin qabu. Yeroo boqonnaa kiyyaa shaaworii fudhadhee fataa jedhee boqodhee akka barbaade keessa koo wanti ajaje anaan na gammachiisa wanti hin jedhe yoo godhe namaan wanti galchi tokko hin jiru jireenya kan koo keessatti jechuudha.
warqii akkanumatti haala fi amala ishee wajjin maraatuma ishee wajjin haaluma hunda ishee wajjin kan jaalate yoo dhufe welcome kan dhufne yoo gadalli hagalu namni sijammaran kulkullee wantoota sammuu cufa sammuu keessan open godhan maayindii keessan ingiliffa akkanan jammarsi inna sammuu keessan open gootanii yoo yaaddan jechuudha wantoota hundumayyuu waan argitan hundayyuu sammuu keessan okay jedhee fudhata beektan garuu namni keenya safuu miti seeminaamni jedha dhiiruma karaa keessaa waa'ee mobilikinnaa namatti haasaa oolutu miidiyaa irratti koomentiirratti safuun beektu safuu gattee minaamin karaa keessaa yeroo haasoftu safuun beektutti wal beeknaa barbaayisnee wal beeknaa wal beekna namu karaa keessa bilginna isaa 24 namatti haasaa oolutu koolii viidiyoodha waan argee camallaqaa oolutu karaa keessa yoo atin diqqishuma viidiyoo hojjette minaamin safuu akkas taate safuu gatte miti siitata abbaa safuu sitti nafni otoo wal beeknu waan arganaasoo faayidaan qabuchumaaf innaa kanarraa kanaaf ammootu beektan yeroo viidiyoo haasa'u wantoonni haasawni kun bittinnaa ana jalaan ani yoo viidiyoo bane haasa'u jedhe wantiin raasa sun miira keessa waan nagalchuuf waan aaruuf hin bittinnaa yaadonni kan koo jechuudha walumaa galatti dhiirri dubartiidhaaf finnasaan kennine faayidaan qabu amma namni tokko haadhi manaa kee akkas taati haadhi manaa kee tiktok fayyadamtee akkas ta'e kun jechoota dhugaa rabbi jechuun shamarran keenya maaliif akka lammii biraa akka heeruman beektan lammiin biraa shamarran inan kabakka bakka sirriitti shurruu jedhee bulchaa akkasuma firiidamii kennaa fi akka barbaadde akkuma yeroo siingilisan taate dhiironni keenya garuu haadhi manaa kee akkas taate haadhi manaa kee suuraa akkasitti kaata haadhi manaa kee viidiyoo rabdee yaada basmaan kana waan akkanaa dhiisa namni hanga jiru addunyaan kun dhiqqoodha waan ta'eef haa ta'aa jettu keessa kee erga nama ishee gammachiise si maaltu si cinqe isheen kanuma kan keeti qofa gara biraa waan deemtu tokko hin jiru namaaf shamarran keenyaaf firiidamii keenyaaf fuuneeraan nu jala jirti ani jaalallee isheetiin namni jettanii cunqursitanii bulina mirgi shamarran yaa eeggamu kanumaaf walumaa galatti namni shamarran biyya arabaa qeexxaan maaliin siyeemina shamarran biyya arabaa viidiyoo rabduu bulchiidhaaf hin taatu jettan kun hundumti keessanii jechuudha nuti isin hin dhageenye sijammar carraa kamii shamarran viidiyoo rabdu carraa kamii shamarran akka kan kooti xabbastan carraa kamii hin argattan carraa ittiin nu xabbastan jechuudha maaliif nuti warroonni viidiyoo waraannu warroonni taphannu kun jechuudha sammuun keenya oopin waan ta'eef nama akka keenya sammuun keenya isaa oopin ta'ee bakka yaada sirriitti bal'isee yaade wanti kamiyyuu waan argu kamiyyuu sammuu isaatti fudhatu siniif galaa okay jedhee kan fudhatu kan waan hunda bakka nageetii godhee akkamitti wanti kun ta'a wanti kun bakka sammuu keessa nageetii yaadu nuti hin xabbasnu waan ta'eef nama akka keenyaa barbaannu bakka fataa kan jedhee kan jiraatu waan hunda qalal godhee kan jireenyi qalal godhee kan laallalu jechuudha kanaafiyyuu carraa kamiin shamarran akka keenya kana xabbastanii carraa kamiin hin argattan carraa jechuudha kabraa dhuguma shamarran viidiyoo waraabdu shamarran baay'ee fixamanummaa fi konfiidensii qabdu ana argitan malee jechuudha shamarran baay'een jiranii baay'ee kan ofitti amanummaa qaban innaa shamarran akkasiisuun dhiirota akkana yaadu kana tasuma even messengerii hin deebisnu nuti dhiirota akkasiitiif yaa haqa jiru kanaaf jechuudha tirfiyaasa'u maal ta'u shamarran hunda walitti qabanii miskiina isaa 24 dhaabbatte hojjechaa ooltullee shamarran biyya arabaa jettanii isaan walii walitti qabdanii shamarran biyya arabaa dadhabanii bulanis arrabsu maybe namni kamuu dadhabnee bullaa garuu shamarran tokko namni tokko firiidamii qabaa boqonnaa qabaa hojiin itti baay'achuu dhiisuu danda'a garuu shamarran biyya arabaa akka 24 dhaabbatte hojjettu kanaaf hojjettanii shamarran biyya arabaa akkas taate shamarran tiktok fayyadamee kabaja dubartii yeroo baay'ee dubartii sak gochuu jaalatan dhiirri keenya wanni baay'ee na aarsanii jechuudha shamarran keenyaaf kabajaa ni mala kabajaa godhaa fi har'a wanti hin jedhu kanuma yeroo bira namoota baay'ee prank gochuun hidha an prank yeroo nama godhu prank baay'ee nama rifachiisu intan minaa miti qalal kan jedhu ijoollee takka waa'ee prank dhagaaniin beekan garuu tasuma warqiin prank nu gooti jedhanii hiyyaanne prank gochuu jechuudha yoonaaf tasaaka innaa akkasitti walitti deebinaa balees subscribe gochuun chaanaalii keenya hordofaa like comment minaa akkasanii baay'ee sin jaalladha innaa shamarran keenyaaf kabajaan ni mala kabajaa godhaaf shamarran biyya arabaaf kabajaan ni mala gootee buljettee bultii waan ta'eef jechuudha kabajaa baay'ee sin jaalladha.